gudi Sumayyaani jaartii lammaffaa maalumaa fi narratti fuudhee jettee tumdi kan isheen jettee bakka dubbiinsa ammayyuu mataan nu dhukkubsaa jiru waan argeen immoo jechuudha. Waa argeen dhufe jaartii afuruu fuudhii ganaa wal fuudhu isaan kun waliin fuune maal jedhaan seetanii an jaartii lama fuudhuun barbaadaadha. Si fuudhee kee si booda immoo tokkoon fuudhaa. Booda akka gooliin kaasnee wallollee yoona kana kan Sumayyaa kana laaleetu laataan jedhe namichi. Dhugaa yoona ammoo Saayidoo fakkaata mataan isaa akka Saayidootti. Viidiyoo xinnoo shitti siiniin gashe qoy booda fataayinaa jechuudha. ጅባችሁ የሰርጋችሁ ግን ሀቢባ ሁለት ሚስት ነው ማገባው። ሀቢባ ይሄንን ትስማማለች? ሁለት ሚስት ነው ማገባው ማለት ማለት የሁለት ቤት ነው፣ ሁለት ሚስት ነው፣ የሁለት ቤት መሆን ፈልጋለሁ። ይሄንን አንተ ኦሬዲ ባለ ትዳር ነህ መጨረሻ ላይ እኔ እንደው ብዳበት ነግረኝ ነው አይደል? አላገባክም ግን ሁለተኛ ሚስት የማግባት ፕላን አለ አላገባውም ግን እንደዛ ፍላጎት አለኝ ወደፊት ሁለተኛ ሚስት የማግባት ሐሳብ አለው። ያዋጣሽ አቅም ካለው አራት ያግባ ችግር የለም። አቅም ካለው አይ በኋላ አግብቼ ከምደነግጥ አይሻልም? አሁን ለስተደረገለት ማለት ነው። ሀቤቱ ቤካን ሲኒን ጀዴ ማለና ወላል እና ጀረ ኬኛ ነጋን ሲኒፋተው ከበጀምቱ ሰውነብቶታ ቀም ጅርቱ ነጋ ከዘኔ አዲባይ ነጋ ኩገለተ ዋቃተው በገጅራተን በጋረገሰትኒ ኩዲዱ ማጀት ፈዱጋ ዋቀናን ኮልፌ ገልገለና ላሉ namni kuni yoona kan Saayidoo kana ilaaleetu kani dura waadaa galchisiifachaa jiruun jedhe bara kan Saayidoo Sumayyaa ilaaleetu dura waadaa galfachaa jira dubartii kanaan jedhe laal ganaa wal fuudhu Habiibaa biratti wal baraayiru achi booda wal baranii ulaagaa barbaadanii sila amma akkas jalqabaniiru nama akkasii ani dhiira barbaadachuu jalqabaniiru namni kun naataatedha isheenis waa wette isheetummoo irra baay'eetti gammadeeti jira namni akkasii xuruudha beektu namni mataansaa akkana moluu ta'u baay'ee hin garraamata akka Saayidootidha isa booda maal jedhaanii Anamuman sitti maayedhen achuma gastii keessatti amuman sitti maanii jaartii lama fuudhuun barbaada. Naan maalati durumaa jahaadha manaa kan biraa qabdaa nan lakkin fuune gara boodaatti mana lamaan jiraachuun barbaadaadha. Manaa lama gidduu jiraachuun barbaada. Ammuma haadha geessuu jedheen jennaan rakkoon qabateen aqimiin kee dandeenyaan humni kee dandeenyaan afuruu fuudhii jetteen lakka afuris hin barbaadu lamuman fuudhaa jedheen lamuma si fuudheen. Kan biraammoo si biratti tokko fuudhaa jenna rakkoon qabu jetteen sanummoo maayitti immoo rakkoon qabottee kaatee kanii durban fuudhuu lijaa gara diinsa saabuu jetteen durba fuudhuun qabu kan fuutee kan heerumtee baatee kan mucaa qabdu faa fuudhuu qabaa jette maayinni asitti immoo hin deeggarre ishee asitti immoo yaanni ishii maal akka ta'e naa gaduu dide ganaa durba barbaade fuudhatoo hin taane kan heerumtee baatee faa kan ijoollee qabdu faayyoo inni immoo maalan godha kan ijoollee qabdu jedhe kan ijoollee qabdu malee inni itti godhaanii jedhe haa ta'u malee babaaleen babooleemii inni utuu tokkoyyuu harkaan hin gahatiin jechuudha namni kun ishee kana utuu manaan hin gahatiin kan bira duubarraan akka fuudhu ammuma iyyata galfate dubbiin Saayidoo fi Sumayyaa kun daariidha amma daarii gaheera. Silaa kan Sumayyaan daawwanne maa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf faqxanii ilaaltanii tumti namni Sumayyaa hin daawwanne miidiyaa kanarra taa'ee hin jiru Saayidoollee akkasuma Saayidoollee isa kan Amaariffasaa warri Amaariffaa sirriitti isa daawwatu jechuudha kanaaf dhiironni yaaddoo keessa galanii jechuudha amma fakkeenyaaf ati manaan keenya ishee dura ijoollee nu deessee fuunee kaanee yoo lammata irratti fuunee akka Sumayyaa kana taati taanaan mushkila kitiir jedhanii yaaddoo keessa jiru mushkila kabiiriidha jedhanii keessa jiru jechuudha humni kee hin danda'a taanaan jette dubartiin kun obboleettiin kun humni kee hin danda'a taanaan maal rakkoo qaba fuudhii jette innaa amma kana itoo ofiyyuu hin fuudhamiin fuudhii jedhanii warri eeyyamanuu jiru garuu Sumayyaan kun akka mirrr jettee amma yoonaa kana isa miti isa Saayidoon nan hiika deebisee man hiika jedheenu maaliif akkana garaa ishii jabaate
Maaluma fakkaata gogdee haftee qoyi basma moo laphee Sa'idoo kana argatteetu hamma Sa'idoo kana argatteetu gara laafummaa isaa dhugaan siniin jedha ani riilii sinitti maa utoo Sa'idoo nama jabaataa jechuun lapheen isaa jabaataa dhimma hin qabne dhimma ijoollee ishiis hin qabne dhimma ishees hin qabne ta'e Sumayyaan na amana akkas hin taatu hamma kana hin taatu nu warra dhumti dubartoota kunu amalli keenya jechuudha dhiira nu jala kur jedhee kushkush jedhee mashmash jedhu olirratti baana mataarratti baanee hin ajajamnuuf iyyuutti jalaa'uun dhowwaan nu dhugaan siniin jedha amala keenya kun anis dubartii miti kun amala keenya dhiira asii isa gassi dhiitee maalsi jedhumoo hin sodaata keessattuu ijoollee qabda taanan dhiira akkasii taanan gadeettee bulta amala isaa bartee hinoo ori'a taananis amala isaa ori'uudha jette akka amala isaatti garuu yoonni gadedhee miila keefaasii dhiqee si kunuunsi malee dhimmoo mataa irratti baata nu dubartoonni amalli keenya akkasidha walumaa galatti innaa osoo amma Sa'idoon nama akkasii ta'eera ta'e dhugaan siniin jedha Sumayyaan hamma kana hin deemtu garuu waanni bakka gara laafummaa garraamummaa kana baay'ee argatte amma kana illee darbite dhiifamayyuu gochuuf didde dhugaan siniin jedha ishee amma nan hiikaarraan ala maaltu dhufa qoy ayyuu yoo barbaadde nan hiikaa yeroo jedhu Sa'idoon bakka normaalii Sa'idoon haadha manaa kan biraa qaba dubartii kan biraa hin qabu miti Sumayyaa malee ijoollee kan biraa hin qabu miti ijoollee isaa kan Sumayyaa irraa godhate malee okay jettee kan dhiifama hin goonee fi isti kana ala akkam godha Sa'idoon Amma baay'ee na ajaa'iba jechuudha jaroonni kun yeroo isaanii akkanatti laayivii TikTok irra deemanii haasa'anii dubbiin kun dubbii Sa'idoo fi dubbii Sumayyaa sodaadha kan isaan akka taasa'an malee durdurii eenyutu niitii tokkoffaatuun fuudhi niitii lammaffaanan fuudhadhe waadaa galfatadhe yaade eessayyuu hin jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf hin fuudha haadha manaa ishees jalqabaa hin fuudha waliin hin jiraatu adeemsa keessammoo akka ittiin ni dhaqee fuudhuyyuu hin beekamu. Maybe isheedhaan mari'atee fuudhaa yookaan immoo akkasumatti ni dudubbatee booda dhageessi akkasidha adeemsa akkasiitu jira kanan dhagee kan odeeffannoo ani qabus waan akkasiiti malee dura waadaa galfachuu jechuun ani hin beeku hin jiru waan akkasii jechuudha isa immoo isheenuu haflaadha isheenuu ganaa isatti hin heerumne isheenuu ganaa maaliidha mushurraayyuu hin taane akkamitti ishee irratti kan biraan irratti fuudhadhaan sila badii maalatee kanaa nan fuute qanayyuun fuune kan biraa fuudha maayinni kun jettee baatee baddechuudha irraa ittuun heerumtu garuu dubbii Sa'idoo fi Sumayyaan kun uummata asumatti wal farramsiisuu jalqabe. Yaaddoodha qande ijoollee si jala fuutee yoo isheen badde baay'ee rakkisaadha waan ta'eef ammuma waadaa wal galchisiifatuutti ka'ee uummanni keenya siniin jedha.